Itoophiyaan oomisha toonii 470 addunyaarraa sadarkaa shanaffaa qabdi. Carraa dhiigni sammuu keessatti dhangala'uu, kaansarii afaanii, qoonqoo fi sirna bullaa'insa nyaataa eeguufis ni gargaara. Namni kaaffee bunaa banus ni adabama. Namni yakka kana raawwate adabbiin isaa kan dura yoo ta'e ni garafa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Qorannoon akka agarsiisutti buna dhuguun carraa dhukkubaan qabamuu gadi aanaa ta'uu danda'a. Bunni dhukkuba kalee fi kaansarii kalee irraa of eeguuf ni gargaaraa. Carraa dhiphina sammuu hir'isuus ni danda'a. Kaafeeniin buna keessatti argamu dammaqina humnaa fi xiyyeeffannoo dabaluu waan danda'uuf namoota baay'ee biratti jaallatamaadha jechuudha. Guyyaatti buna kooppii 3 hanga 4 dhuguun qorannoowwan tokko tokko keessatti carraa dhiigni sammuu keessatti dhangala'u, kaansarii afaanii, qoonqoo fi sirna bullaa'ina nyaataa eeguufis ni gargaara. Faallaa kanaa biyyoonni fayyadama bunaa irratti uggura kaa'an bara 1623 Istaanbul keessatti buna dhuguun seeraan dhorkamee ture. Yeroo kanatti kan dhorkame buna dhuguu qofa osoo hin taane mana bunaa bananii namootaaf gurguruutu dhorkama. Buna waliin manneen alkoolii fi tamboon itti gurguramus cufamanii jiru. Namni mana isaa keessatti buna danfifatee dhuguu mirga ni qabaatu. Haa ta'u malee akka ammaa kanatti kaaffee dhaqanii hiriyyaa waliin taa'anii dhuguun dhorkaadha. Namni kaaffee bunaa banus ni adabama. Namni yakka kana raawwate adabbiin isaa kan dura yoo ta'e garafamuudha. Lammaffaa irratti ammoo yoo qabamu lubbuudhaan ajjeefamaa jechuudha. Wiirtuu amantii kiristaanaa kan turte Roomaanis yeroo muraasaaf buna dhuguu dhorkitee turte. Jaarraa 16ffaa keessa wayita bunni gara Awurooppaa dhufe karaan ittiin bunni seene ammoo biyyoota Arabaa irraan ture. Uummanni Arabaa ammoo yeroo sanitti buna haalaan dhugu. Kun ammoo warri kiristaanaa bunni dhugaatii musliimaati jedhanii akka yaadan isaan taasise. Kana booda buna dhuguun seeraan akka dhorkamu godhan. Haa ta'u malee akka tasaa Phaaphaasiin isaanii guyyaa tokko carraa buna dhuguu argatanii eega dhuganii booda dhamaa fi foolii bunaatiin hawwataman. Haalaan jaalatanis waan ofii jaalatan ugguruu waan hin taaneef ammoo uggurri buna dhuguu irra ture akka kaafamuufis dhiibbaa godhan. Phaaphaasichi kun uggura kana kaasuuf tooftaa tokkotti fayyadaman. Lammiileen Roomaa bunni dhugaatii musliimaati jedhanii waan amananii yeroo hunda yoo buna dhuguu barbaadan jalqaba Phaaphaasiin kiristinnaa isaaniif akka qulqulleessu kallattii kaa'e. Meeshaa bunni itti danfifamus Phaaphaasota dursee kadhannaa irratti godhaaf. Lammiileen biyyattis haala kanaan yoo dhugan seexanni irraa bu'a jedhanii waan amananii buna isaanii danfifatanii nagumaan dhuganii ollaa nagaa buluu jalqabu. Bara 1777tti ammoo namni biyya Piruushiyaa yookiin Jarman ammaa bulchaa ture Frederick the Great jedhama ture. Namni kun dhugaatii alkooliif jaalala guddaa kan qabu yoo ta'u, haa ta'u malee lammiileen isaa alkoolii dhiisanii gara bunaa deebi'uun hedduu isa dallansiise. Sagantaa mootummaa irrattis dhaadannoo biiraan buna caala jedhu fayyadamuudhaan namoonni buna dhiisanii akka biiraa dhugan taasisuuf yaale. Buna biyya alaatii dhufu bituuf jecha maallaqa baasuu irra biiraa biyya keenya keessatti oomishamu dhugaa jechuun namoota dhorkuuf yaalu hin milkoofne. Boodarra bara 1781tti namni buna mana isaa keessatti akka hin akoofne loltoota amma dura sababa waraanaatiin qaamni isaanii miidhame qa'ee jiran hawaasa biyyattii keessatti bobbaasuudhaan foolii bunaa suufanii akka isaan namoota adaban taasisuu eegale. Ofii amma addunyaan bunaa oo'ituu taatus biyyi gaanfa Afrikaa kan warra fuula magaalanii Itiyoophiyaan ammoo oomisha bunaa toonii 470 addunyaa irraa sadarkaa shanaffaa qabdi.